qaalitti abaaramtuu rabbiin abaaree haatiniif abbaan abaartee ilmoo abaarsaa jechuudha. Ilmoo abaarsaa beeytanitti yaajamaa ka abaarsa qabdu jechuudha. Ilmoo abaaramtuu ka rabbiin abaaree haatiniif abbaan abaartee gandi abaaree kanatu ustaada akkatti jechuudha filafiitii godhatte wallaahi jecha fokkataa waan gurratti dhaga'uudhaaf nama saalfachiisu jetteeniin. Duraan dursaa ustaada keenya maashaallah tabaarakallaa wallaahi rabboonti jedhu dubartii kanarraa qabu ustaada kan wallaahi billaahi yaa rabbi ati yaa gooftaa koo ijuma namaa kanarraa qabe maal dubartiin hamtuun kun hin jedheen dhugumatti ustaada kana namni kamiyyuu hin jaallata wallaahi billaahi otu waan yaani shari'aan hin fakkada ta'eeti dubartii taatee jechuudha nama kana hin jaallanne hin jirtu akiid yaani nama jaallatamu nama gaariidha. Yoo bifaan ta'es yoo amalaan ta'es yoo maaliin ta'eyyuu jechuudha namummaan akka isaanii isaan bar ija keenya kana dullattiin kun jechuudha gadi baatee gaafa duraas akkasana yeelloo tokko malee afaan guuttattee isaanitti heerumaa maaliyyuudha jettee akkasana shubbisaa baate jechuudha amma immoo hin arrabsiti hammaa baluu ga'a maaliyyeedha minaamin jettee subhaanallah wallaahi adaban qabdu qaalittiin kun. Subhanallah yaa rabbi yaa gooftaa ko annama kana yaachuu wallaahi maatii kabajaa qaburraa warri dhalattan warri ammuma tokko yaani an ergii namuma arrabsuu kana afaan kana baafadhee nama arrabsuu jammaruun kan koo wallaahi jechuudha garuu amma rabbumti naa qajeelchu malee jecha hin taane babbaruu jiraaniyyuu miidiyuma hankatarra ergiin dhufe jechuudha. Bakka yaani reefuma kana gooma namaa jechuullee jammara malee wallaahi jechuudha nan sodaadha akka malee akkamitti yaanii nama taraa ofiitiin iyyuu jecha hin taane jechuun si yeellaa isa si qaanfachiisa jennaan kana nama ustaadaa ulamaa jechuudha kan namni hundi Itoophiyaa hundi kan akkasitti jala yaa'u kan hundi namaa kabajee rabbii gaditti jechuudha akka waan maalitti jaallatamaa kabajamaa kana dullattiin agaansasiin kun jechuudha gadi baatee qaanfii tokko malee afaan bantee irratti mii kun maaliin jedhee uummanni qaanfii hin qabne kun wallaahi uummata kana dadhabne boo'echi maadiriyaan wallaahi na aarsa waan ta'een beekuun maal isiin dullattiin jedheen hin qaanfattuu hiyyeellaatu akkatti gadi baatee wii bismillaa cirraasha keessa ba'uu bari anatu caala jetti bar anatu caala ani nama hojjetatuudha minaamin jetti duriyyeen mii rabbii jedhaati yaa buleeyyan ani ijoolleen dubartiin kun maaluma taatiin jedheen zabanuma akkamii keessa jirraa waan akka kanaa kana yeroo argiyan wallaahi akka tokko inuma na sodaachisaa na yaaddessa waan ta'e hin beeku an waansaa maaliif jennaanii yaa rabbi gara filafiitiitti maal ta'uu deemaarraa maaltu nutti dhufaaraa maalumatu nutti dhufaara isa jedhu sanatti dhagahamee akka tokko wayina sodaachisa yaanii garamitti akka addunyaan deemaartu jechuudha ilmi namaa hundi kunoo wanni naasa'u taraan qabu nama guddaa hayawuun hin jiru namni kun naa oli jechuun hin jiru namni kun ulamaadha jechuun hin jiru mee rabbii jedhaati nama taraa ofiyyuu akkatti gadi baatee xiqqeessaarti wayiseete moo hiriyaasii wayiseete moo yaa jamaa wayii rabbii yaa rabbi yaa gooftaa kun wallaahi buleeyyan rabbuunti adabasin irraan fuudhin wallaahi rabbiin adabasin irraan fuudhin qaanfadhaa wallaahi namni nama jechuu ilmoo namaa jechuun nama qaanfatu irraa otuma beeytuu otuma aartuu illee fakkeenyaaf jechuudha yoo inaaffaa ta'e abiifti nama meeqaatama kan akka kiitii asla wanni itti inaaftu hin jiru inaaffaadha malee garuu maani maa wanni biraa ustaani kun gara wayii bismillaa irraa maan irraa nama tokko fakkeenyaaf itti naasoftee maal taate dhiiftee yookiin achi kaatee gadi baatee raggatuu dandeessa yaani namni kun nama siidhaa naasa'us miti dullattii kanaan yaa rabbi yaa gooftaa kooti dubartiinuma zamana kanaa kana qajeelchi gidoo qabda wallaahi qaanii dhabneerraa maqaallee nu baddeetti yeroo akkatti jechuudha maatirii jedhu kun immoo asalanaan islaamaa arfa yaanii wallaahi ustaadni gurguddaan jedha keessaa bahee garuu moonni akka afaan nama dheerachuu irratti illee jechuudha ijoolleen kun baay'ee tokko yaanii maa arfanallee shakkas ta'e hin beeku yeroo waan taane haasa'anuun jedhaan ifoonaa godhaati ijoolleen arargee kun fakkeenyaaf dhiirri jira baay'ee tokko wallaahi takkaa dhiiruma arargee kana cubbuudha inuma gaariidha yaani garuu dubartii jira jechi jiraa kun yeroo hunda waan baqqaa maadire
akka malee qalbiis cabsu yaani waan safuu cabsu jechuudha. Jecha akkasii qofa. Ustaadni gaggaariin fakkeenyaa Sheemini Biroo nama gurguddaan kun miidiyaa kanarratti yoo na argine maal naan jedha hin jedhanu. An wallaahi kana gaafinatti ta'a. Isiin kun Fayilaa Dullattiin kun jechuudha. Amma tokko gayaanii hin beekamti namni hin beekaa. Mii namti kun maal naan jedhaa. Namni kun yoo na arge maal naan jedhaa. Maatiin kiyya yoo na arge maal naan jedhaa. Jechuudhumti wii bismillaahirrahmaanirrahiim wallaahi namni kun gaafa irraa tasbaa kutatee bakka yaani abdii waan hundarraa kutatee yeroo ijoolleen dhiiraa tokko yaani koomentii kana ijoollee abdii kutatte kun abdii kutatte jettee nama arrabsiti koomentiidhaan yeroo ijoolleen dannasan isa ta'uu yeroo ijoolleen afaan kan bakka yaani jechi sana naan fa'amu garuu amma naa fa'ame maaliif jedhe namni tokko keessumatti dubartiin siichi bultii jaarrattu hatta yoo jaarrattee jiraatte illee dubartiin siichi ilmoo argattee guddifattee heerumsiifattee jetti jechuudha. Kun miidiyaadha. Miidiyaa jechuun yaa jirana wallaahi jechuudha. Ani baay'ee tokko waa'ee intala quuftuu kaleessaa irratti waa danuu tokko baradhe. Maaliif jennaani wannan irratti waa'ee tokko yaani intini barumsa wayirraa fudhadhe viidiyoo turte tokko kan isiin faa yoo dhageessan ta'e maaloodha minaa ministoorii godhadhuu minaa jettee miskiina argitee wanni miidiyaa kanarratti taate tokko jechuudha. Wallaahi turtee gaafati mormii gaafati waan sanarraa intinii taatullee dhuftee si yellaa iftee jechuudha. Fakkeenyaaf haasaa sii kana bor ilmoon sii kun yeroo dhageessu akiiti yaani ilmoo namaa tokko yaani numa ilmoo argatti. Maal jettiin kana jechuun namni akka kana jecha hin taane jecha fokkattuu kan safuu cabsu kana asirra taa'ee jiru nama akkamiiti nama heerumarraa'is abdii kutatee. Ansichi heerumuutti hin qabu namni na fuudhu hin jiru ilmoo argadhee jechuutti hin qabu ilmoo nan argadhu hin jirtu kanaafuu jennaani maatii immoo jechuudhaadhaaf abbaa silaayyuu kabajaa hin qabdu utuu kabajaa maatiif abbaa qabaattee wallaahi billaahi jechuudha inumaayyuu silumaatti akkasitti gadi baatee viidiyoo ustaata kanarratti waraabdu gaafa jalqabaatis ta'e hadhas ta'e jechuudha. Hayyee maatii gaa kanas silaayyuu kan maatii dhiisii namni akkasitti yeroo abdii waan hundarraa kutatee nama sodaatus dhabee jedhe jechuudha. Akka barbaade ta'a. Kalas yaani akkuma barbaade haasa'ee uumaman fedhee godheetaniyyee jiraadhaa jedhee jechuudha. Akkasitti murteeffatee gadi ba'a. Yaa Rabbi yaa gooftaa kun nama akkasiin hin taa'e isin wallaahi billaahi raa'uy dubartiin ijoo wallaahi kabajaadhuma tu irraa bareedaa ulfinumata irraa bareedaa mataa gadi qabachuun mata irraa bareeda yoo akkamillee ta'e jechuudha. Haddii kana mobboo nama taraasiillee hin taane nama taraasii taanaan ishee yoo fedhe yaani fakkeenyaaf nama taraasii ka jaallatee ittiin haasa'e yookiin intini taate tokko haa ta'uyyuu jenna jechuudha. Fakkeenyaaf kan quuftuu minaaminii namni ajandaa godhatee akkasitti irraa jechuu jiru sun amma kanan dinqine ana yaani bas kan na dinqee sana keessatti viidiyoodhuma akkasitti mucaan sun keewwatee dubbii isii kana kasilaa isiinillee isa sobsiiftu dhugoomse kanatuyyee na dhibe malee wanni biraa wanni amma kana dinqisiise hin jiru. Garuu dullattiin kun jechuudha gaansa siin qaalittiin maraatte jechuudha. Inshaallah rabbiin iyyuu xoola umriisii wallaahi akkasiin ustaata kana xiqqeessite wallaahi rabbiin isii xiqqeessu. Maal kun dullattiin hin jedhe yaantish akkasitti na jibbisiiftu qaalittiin kun waan ta'e hin beeku silaayyuu. Lafumarraa ka'een jibba bara. Akka waan maalii lafa kanarraa ka'ee mikiinaata tokko malee sii jibba jechuudha. Mii rabbeedhaati namni qaanfii numa dhiisee yeelloo numa dhiisee namni kun maal naan jedhaa numa dhiisee ammallee immoo qaanfii kan ilma namaallee yoo dhiiftes homaatii miti yaani ilmi namaa homaa wansi godhu hin qabu. Rabbiin immoo rabbiin kun maal naan jedhaa guyyaa tokko fuuldura rabbii kan dhaquun hin oolu jedheellee asabuu jechuudha. Marra hinuma dhiise qaanfii waan jedhamte yeelloo waan jedhamte waan hunda isaa ofirraa fixee jechuudha. Wii miidiyaa bara kanaa yaa jirana maaluman jedheen qoyyaa maaluma ta'aarraa wallaahi ergasii heddii kanaa miti ijoolleen keenya garuu ammaan kana jechuudha. Bismillah wanti itti dhageessu waan si qaanfachiisu waan dhaga'uu sitti hin tolle waan ilaa baqqaa jireenyuma kan kee kanayyuu si jibbisiisu jechuudha. Waan fofokkataa qofa wanni gaarii wanti itti dhageessu tokkittiin hin jiru. Akkasii obboleeyyan rabbiin ka hiriyaa godhu kamaraatte kanallee rabbiin isii qajeelchu rabbiin hin danda'a. Bismillah asfa rabbiin isii qajeelchu
obboleeyyan adaraa rabbii jedhaatii jechuudha. Yoo akkam taatan, yoo akkam aartan, yoo akkam miira keessa galtan jechin taane afaan keessaan bahin keessumatti jechuudha jiddaama kameraatti. Maaliif jennaani wallaahi ajaadha. Wanni akka kanaa kun ajaadha. Xuula umrii keetii ammatiif addunyaa kanarra jirtu jechuudha si fokkisiifti yookiin akka caarraa ta'e nama kabajaa qabu tokkotti heerumuu dandeessaa. Viidiyoon kan kee kun hin mul'atti, hin qaanyaataa. Kanaafuu jennaan waan boritti gaabbitanu ammumaan tana itti yaadaa ka'aati hojjedha. Maaliyyuu yoo ta'e garuu waan hunda keessaayyuu immoo nama hangafa keetii namas taraa kee hin taane hin tuqin. Kalas wanti kamiyyuu taraa qaba yaani mii kana yaani mii eessaa feessaa jechuudha. Bismillahirrahmanirrahim inuman qaanfattuu gati suuraa jira wallaahi billaahi laxxafattee viidiyoo irraa waraabuu. Viidiyoo irraa waraabdee arrabsitii bar. Wallaahi bismillahirrahmanirrahim an takkaa ifa addunyaa kanarraa ustaada keessaa moo jechuudha. Ustaada ibsaa takkaa nama ustaada ibsaa qeeqee arrabsuu dhiisii nama qeeqe takkaa dhaga'een beeku. Qeequu jechuu qeequullee hawwal marraa dullatti kana jechuudha. Kanaafuu akkasii wallaahi rabbiin hunda keenya walitti qaba keenya nu haa qajeelchuu. Rabbii gaditti immoo ofii keenyaaf of eeguu, arraba keenya eeguu, yoo akkam haarrillee yoo akkam akka fedhe aarii ajaa'ibaa qabaannellee of to'achuu. Namni kun akkamii keessumatti bismillahirrahmanirrahim yaa rabbi nu qajeelchibbo. Qiyaamaan ni yaaddeetti waan qabdan nyaadhaa wallaahi laaziin qiyaamaan ni yaaddeetti yeroo dubartiin akkatti jechuudha. Bismillah taraa ofii wallaaltee gadi baatee ulamaa irratti jechuudha. Akkatti arrabsitee viidiyoo waraabdu zaman akkamii keessa akka jirru Allahu aalamii. Ustaada kana rabbiin bultii isaanii wallaahi bultii adaraa boleeyyan. Akeedi yaani nama danuutu ustaada kana jaallatee jira. Garuu hundumti nama anatu wallaahi jechuudha wanna kana viidiyoo waraabaa hundi keessaniyyuu. Maaliif jennaani akkuma namni maashaallah irraa jedhu. Nama danuuti inaafa amma beeytanii nama danuuti itti naaf. Maaliif jennaan dubartii hedduutu jaallattee dhabde nama kana. Dubartii hedduu dubartii kumaatamaan lakkaa'amtu. Amma dhiyoo kana waggaa lamman kanaati waggaa kanaati immoo markata wayii dhaqee wallaahi dubartiin markata birrii kennitee akka rabbiin ustaadiftaa jaarsa kiyya godhu. Ustaadiftaa illee gaatan hin jiran markata sana keessa. Akkasitti du'aayinaa kadhaa jette birrii kennitee. Isa birrii miti waan feete yoo ta'u kenniteetu argatte yaanii baay'ee gaariidha. Immoo ustaada kana rabbiin nama tokkoof nama kaa'e jechuudha. Shari'aa musliimaa yoo janate afurii darbee hin jiru. Kan isaan jaallatu immoo nama 4,000 oli. Maala godhanu ree? Wallaahi ijji keessan rakkumti jedhu dubartii kana aan dhiyoo kana maal jedhani beeytanii mataatu na dhukkuba yeroo hundaa jedhan qalbii koo keessa wallaahi ijuma namaa kanan jedhe. Keessumatti jedhalaa kana. Wanni tokko wanni biraan jiru yeroo hunda mataa na dhukkuba jedhan. Kanaafuu jennaani silaayyuu ijji keessan khayrii hin qabu uummata budaa. Wallaahi maashaallah irraa jedhaa. Maashaallah rabbiin bultii gaarii ataayisuuf rabbiin ilmoo gaggaarii akka isaanii kana hakennuuf jedhaatiyye akkasitti du'aa kadhaa itti naafuu dhiisaatiyye. Dubartiin fayyaan akka tokko tattaate bar. Laa ilaa dulloota miidiyaa kana wallaahi dulloota taraa of hin beekne. Atalanti dhumaayyuu akkuma beeknutti duruma duriirraa jechuudha nama ustaadaa isa ulamaa guddaa kanaa miti. Namummaan darasaaniif ulamaan addalaa. Darasaadhaaf iyyuu gaafa darasaan tokko ka'ee gahe jechuudha. Wallaahi akka biyya keenyaatti dhaqamee intalli nama gaarii, intalli warra gaarii ka adaba qabdu ilaalamtee biyya akkasitti fuusisa malee akkuma arge yaani. Asalan mustahiin nadhuu miidiyaa irraa kana fuudhattanii manuma yaaddanii uma jiruu kun sareen jannata kajeeluudha bar.